kabajamtootaa fi jaalatamtoota gaachana nageenyaa gaachana sirnaa michoota keenya guyyaa irraa eebbaaf dhaqqabdan hunda dursa baga guyyaa irraatiin nu geetti si ga'e jechuun barbaada. Godinni Harargee lixaa nageenya bu'uura uummataa kabachiisuudhaaf aggaammii garaagaraa naannolee ollaa fi godinaalee ollaa irraa nutti taasifame ifirraa qolachuudhaan kaabaa kibbaatti bahaa dhiyaatu nageenya isaa eegsifate hojii misoomaa hojii nageenyaa fi hojii siyaasaa qixa paartii fi mootummaan gadi buuseen hojii hunda galmaan ga'u irratti argama. Hawaasni godinichaas nageenya isaa eegsifachuun halkanii fi guyyaa hojii misoomaa irratti hirmaatee hojii isaa nageenyaa hojjechaa jira. Akka godina Harargee lixaatti marsaa tokkoffaa sadarkaa godinaatti gaachana sirnaa kan ta'e wabii nageenya uummataa kan ta'e milishoota keenya 1,500 guyyaa 45 eebbisiisnee tasgabbiin godina akka dhufu hojii guddaa hojjetamee jira. Kana malees aanaalee hundarratti milishoota 8,000 ol leenjisuudhaan hojiin nageenya godinichaa aanaa hundarratti magaalaa hundarratti karaa tasgabbii fi karaa milkaa'ina qabuun hojii nageenyaa hojjechuu irratti argaman. Marsaa lammaffaa milishoota leenjii qaban aanaa irratti ol harkisuudhaan aanaan hundi magaalli hundi leenjii bal'aa kan kennaa jiran yoo ta'u aanaan doobbaa jalqaba galchuudhaan jalqabas milishaa leenjisee eebbisiisuudhaan guyyaa irraa eebbaa qaqqabsiisee jira. Nageenyi hin jiru yoo ta'e hojiin misoomaa jiraachuu hin danda'u. Nageenyi hin jiru yoo ta'e hojiin kamiyyuu galma ga'uu hin danda'u. Mataa ofiitiif galanii bahuudhaaf hundi dursi kennamuuf hojii nageenyaati. Kanaaf hundaa ol immoo qaamni nageenyaaf dursa dhaqqabuu danda'u. Rakkoolee araddatti uumaman, rakkoolee gandatti uumaman, nageenya tasgabbii bu'uura irraa hiikuudhaaf dursa kan dhaqqabuu fi abbaan nageenyaa milishaa keenya. Milishaan keenya nageenya aanaa fi nageenya araddaa isaa eegsisuu qofa otoo hin taane aggaammii diinni kallattii garaagaraatiin akka biyyatti taasisan irratti milishoonni 800 ol yeroo waraana kaabaa banamee ture hirmaachuudhaan kanneen gahee isaanii bahanii qe'eetti deebiin akkuma jiran kanneen immoo dirqama isaanii fudhatanii hanga ammaa raayyaa biyyaa wajjin dirqama isaanii bahan ni jiru. Kanarraa ka'ee wanni milishaa bira darbu waan hin jirreef mootummaan naannoo Oromiyaa akka godina Harargee lixaatti milishaa leenjisnee akka inni qe'eessatti galu qofa otoo hin taane milishaan keenya hidhannoodhaanis akka cimu meeshaalee xixiqqaa fi meeshaalee giddu galeessaa hidhachuudhaan akka godinatti weerara xixiqqoo keessaan kaatu kan ollaarraa kaatu milishaan keenya qofti karaa qorqorachuu danda'uun karaa firaa deebisuu danda'uun karaa injifachuu danda'uun humna guutuu akka hidhatu taasifamee jira. Hawaasni keenya fedhii misoomarraa qaburraa kan ka'e fedhii nageenyarraa qaburraa kan ka'e hirmaannaa bal'aa taasisuudhaan baajannii mootummaa osoo hin dabalamin hirmaannaa uummataa qofaan milishaan keenya hidhannoo akka hidhatu taasifamee jira. Kanaaf godinaalee baay'een rakkoo nageenyaatiin yeroo qoramaa jiranitti rakkoo nageenyaatiin yeroo rakkachaa jiranitti Harargeen lixaa immoo milishoonni keenya aarsaa kaffalaniin hojii hojjetaniin uummata keessa aduu otoo hin je'in qabbana osoo hin je'in gaara otoo hin je'in hallayyaa osoo hin je'in bu'aa bahii guddaa hojjechuudhaan bu'aa bahii hedduu keessa bahuudhaan nageenyii fi tasgabbiin godina akka jiraatu taasisanii jiru. Kanaaf milishoota keenya aarsaa kana kaffalanii nageenya godichaa bifa tasgabbii qabu karaa nagaa qabuun akka itti fufan taasisaniif maqaa bulchiinsa godina Harargee lixaatiin ulfaadhaa galatoomaa isin jechuun barbaada. Aanaan Doobbaa aanaalee naannoo ollaa wajjin wal daangessu aanaalee yeroo garaagaraa aggaamiin waraanaa irratti gaggeeffamaa ture. Kan godina ollaa qofa otoo hin taane kan aanaa ollaa qofa otoo hin taane diinnis kallattii garaagaraatiin aanaa kana cabsuudhaaf yaalii guddaa kan taasisaa ture. Kanaaf yaalii guddaa diinni taasise kun osoo galmaan gahin bishaan malee nyaata malee halkaniif guyyaa hojjechuudhaan aanaan Doobbaa aanaa sodaa qofa otoo hin taane aanaa humna isiitiin nageenya isii eegsifachuu dandeessu aanaa milishaa isiitiin nageenya eegsifachuu dandeessu taasisuu isaatiin bulchiinsa aanaa Doobbaa dabalatee
akkasumas ummata aanaa Doobbaa fi milishoota aanaa Doobbaa maqaa bulchiinsa godina Harargee Lixaatiin ulfaataa galatoomaa isin jechuun barbaada. Nageenya hangammaa eegsifattan akkuma kanaan dura aarsaa kaffalaa turtan ammas warri leenjii fudhatan kana qofa otoo hin taane warreen leenjii fudhatanis warreen gumaacha guddaa taasisaa turanis nageenya amansiisaa nageenya fiixabeessa qabu kan uummanni tasgabbiidhaan hojii misoomaatti hojjetu dirqama keessan dirqama mootummaan isinitti kenne galmaan akka baatan ergaa koo dabarsuun barbaada. Namumma sahabotu